Baabboo Gambeel keessatti waraanni maafiyaa Bilisiginnaa qonnaan bulaa tokko irratti ajjeechaa raawwachuun qonnaan bulaa biraa tokko immoo hidhaatti darbachuun himame. Caalaqaa Fanfayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel ganda Malkaa Ebichaa bakka addaa Xaaxessaa jedhamutti loltoonni faashistii Bilisiginnaa qonnaan bulaa maqaan isaa Obbo Ahmaddiin jedhamu rasaasaan dhaanii ajjeesuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gochaan gara jabinaa kun kan irratti raawwatame gaafa Ebla 8/2026 halkan sa'aatii 7tti ta'uu kan himan maddeen gandichatti loltoonni sirnichaa hawaasa bakkichaa irratti dhukaasa bananiin kan lubbuun isaa darbee ta'uun barameera. Loltoonni dantaa sabaa caalaa kan ofii isaanii dursiifatan qonnaan bulaa kana erga ajjeesanii booda obbo Laanii Abataa ammoo ukkaamsanii fudhatanii deemuu maddeenitti dabaluun ibsaniiru. Anicha guutummaa fi impaayiraattii keessatti loltoonni gara jabeeyyii Bilisiginnaa ajaja Koloneel Abiy Ahimadiin hawaasa meeshaa malee sadararuuf bobbaafaman ilmaan Oromoo maqaa adda addaan yakkuun dhiiga qulqulluu dhangalaasuu fi lubbuu qaalii galaafachuun sirna gata bittaa jalatti hacuucanii bulchuuf carraaqaa jiru. Aanaa Dugdaa keessatti argamtoonni Bilisiginnaa jiraattota saamuu fi qonnaan bultoota immoo oomisha dhorkuun dhaga'ame. Dabalata isaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Bahaa Shaggar aanaa Dugdaa gandoota baadiyaa cufa keessatti sirna dableeyyii lukkeelee Bilisiginnaa qonnaan bultoonni akka boqqolloo hin oomishne ugguranii raarsaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Sababa waraana bilisummaa Oromootu da'oo godhateen rukuta jedhuun qonnaan bultoonni lafa isaanii irraa oomisha fedhan akka hin oomishanne kan dhorkan yoo ta'u, namoota gaaffii mirgaa gaafatan ammoo reebicha, hidhaa fi dararaa garaa garaa irratti raawwachaa jiraachuun beekameera. Kana malees aanichuma magaalaa Maqii keessatti ammoo jaleewwan Bilisiginnaa kunneen maqaa kaffaltii kanneen akka deeggarsa paartii badhaadhinaa, nyaata milishaa, uffata milishaa fi kanneen kana fakkaatan hawaasatti tarreessuun nama tokkorraa qarshii 200 hanga 5,000tti afaan qawween fudhachaa jiraachuun jiraattonni magaalichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsanii jiru. Magaalicha keessatti saamichi akkanaa kun irra deddeebiidhaan nagahee seeraa tokko malee raawwatamaa jiraachuun jiraattonni dabaluun eeranii jiru. Aanaa Dibaat keessatti jaleewwan Bilisiginnaa hawaasa mana dhaatti guuruu ammeessan. Gabaasa qindaa'eef Jaalmurtii Haqaa. Godina Matakkal aanaa Dibaat ganda qorkaa iddoo addaa Daallee jedhamu keessatti gara jabeeyyiin loltoota Bilisiginnaa Ebila 2 bara 2026 badii tokko malee namoota maqaan isaanii Obbo Dooree Bayyanaa, Dargaggoo Qixxeessaa Mosaa fi Lalisee Jirraa jedhaman kaamsanii hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bultoonni kunneen hirmaannaa siyaasaa kam keessaa walaba ta'anii osoo jiranii hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu maqaa jedhuun kaamfamanii mooraa waraana Bilisiginnaa bulchiisa magaalaa Gaalissaa keessatti rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu itti dabaluun ifoomeera. Godicha guutummaa keessatti argamtoonni faashistii Bilisiginnaa jiraattota tuqqaa fi deeggarsa jaarmiyaa siyaasaa kam keessaayyuu hin qabne maqaa adda addaatti maxxansuun daa'immanii haga jaarsolii hidhuu, saamuu, reebuu fi ajjeesuu miidhaa ulfaataa raawwatan hammeessanii jiru. Aanaa Diggaa keessatti loltoonni Bilisiginnaa abbaa maatii tokko madeessanii yaala dhorkachuun hidhaatti darbatan. Jaalutu Baaqabsoo dabalata qaba. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Diggaatti jiraataa magaalaa Diggaa kan ta'e nama maqaan isaa Obbo Maammushee Ahimad Xaa jedhamu gara jabeeyyii waraana Bilisiginnaa Ebila 7 2026 badii tokko malee rasaasa itti roobsanii madeessuun yaala fayyaa tokkollee osoo hin argatiin hidhaatti darbachuun du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Obbo Maammusheen abbaa ilmaan 5 kan ta'ee fi hirmaannaa siyaasaa dhaaba kamiyyuu kan hin qabne yoo ta'u guyyaa taateen kun irratti raawwate sana dhimma dhuunfaa isaatiif aanichuma ganda qonnaan bulaa Arjoo wayita dhaqu ergamtoonni sirnichaa milishaa taata jechuun faana fiiganii akka bineensaatti rasaasa itti roobsuun ibsameera. Akka maddeen himanitti Obbo Maammusheen armaan duras maqaa deeggaraa wobooti jedhuun irra deddeebiidhaan hidhaatti dararamaa kan turee fi qarshii guddaa illee irraa fudhatanii kan turan ta'uu dubbatu. Dabalataanis namni kun yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti haalli fayyummaa isaa sadarkaa yaaddessaa irra kan jiruu fi lukkeeleen PP maatii fi firoottan isaa isa dubbisuuf gara waajjira poolisii aanichaa dhaqan illee doorsisaa fi sodaachisa garaagaraa irratti raawwachaa jiraachuu maddeen eeranii jiru. Israa'el sa'aatii 24 darban keessatti kibba Libaanos keessatti namoota 24 ajjeesuu ministeerri fayyaa hawaasaa Libaanos yoo beeksisu Iraan dhukaasa dhaabuun booda biyyoota galoo galaanaa irratti misaa'ila furguggisuu ishii haalte. Guutuu gabaasa kanaaf Jaal Yaadannoo Oromiyaa.
Israa'el gamoo mana jireenyaa magaalaa Ziraariyee keessatti xiyyeeffatteen namoota 10 ajjeesuu ishee dhaabbati oduu mootummaa beeksisee Jibsheet keessatti namoota 3 dabalataa fi Abbaasiyyee keessatti namoota hedduu ajjeestee jirti. Boorji Qallaawwiyyee keessatti Israa'el haleellaa mana jireenyaa, dukkaana, masjiidaa fi wiirtuu ittisaa siivilii barbadeessuun ogeeyyii fayyaa 4 ajjeeste. Haleellaan kun kan raawwatame Israa'el haleellaa 100 ol raawwattee lammiilee Libaanos 300 ol erga ajjeestee guyyaa tokko booda. Iraan erga dhukaasa dhaabuun hojiirra oolee as misaa'ila yookaan diroonii kamiyyuu biyyoota galoo galaanaa irratti furguggisu haaluun gabaasa miidiyaaleen biyyoota naannichaa hedduu keessatti dhaabbilee hedduu irratti haleellaa raawwatame jedhu kuffifteetti. Ibsa dhaabbata oduu Faarsi Iraan fudhateen koreen eegdota warraaqsa Islaamaa yookaan IRGC humnoonni waraanaa Iraan yeroo dhukaasa dhaabuutti gara biyya kamiittuu waan tokkollee hin furgifne jedheera. Humni hidhate Rippaabilika Islaamaa Iraan yeroo dhukaasa dhaabuu hanga yeroo kanaatti gara biyya kamiittuu furguggifama tokkollee hin raawwanne jedha ibsichi. IRGC'n gabaasaan kun dhugaa yoo ta'e haleellaan kun Israa'el yookaan Ameerikaa ta'uu ibseera. Waraanni bilisummaa Oromoon aanaa Bookee fi Asakoo keessatti humna goleessituu PP adabuu beeksise. Irrii fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon zoonii ba'aa Oromiyaa keessa socho'u godina Harargee lixaa aanaa Baakkoo ganda Arroojii jedhamu keessatti kaleessa Ebila 10 2026 waraana maafiyaa bilisiginnaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon bobbaatee irratti dursee haxxee hidhee tarkaanfii fudhateen hedduu ishee rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun oliif gadi ari'ee gugsee injifannoo galmeesseera. Tarkaanfii waraana murna bilisiginnaa irratti fudhatame kanaan loltoonni 6 battalatti yommuu ajjeefaman hedduun isaanii immoo madoo damdammii hin qabneen adabamuu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksiseera. Gama meeshaatiin qawwee Akaamaa 4 hidhannoo guutuu fi qawwee boodatti hafaa tokko dugda isheerraa hiikuun humnoota maqaa sakattaan bobbaatee kanneen ari'ee kurkursee gara bakka isheen irraa kaatee dhufte magaalaa Bookeetti galchee biraa deebi'u hooggansichi dabalataan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himee jira. Gootichi abdiin sabaa waraanni bilisummaa Oromoon tarkaanfii diina saba Oromoo irratti fudhatu cimsee ittuma fufuun zoonii kibba ba'aa Oromiyaa godina Arsii ba'aa aanaa Asakoo ganda biyyoo iddoo addaa ijoo dhugoo jedhamtu keessatti gaafa Ebila 9 2026 loltoota bilisiginnaa yeroo dheeraaf iraarsaa turte aleeluun injifannoo cululuqaa argateera. Tarkaanfii kanaan loltoota PP 4 ajjeesee tokko madeessuun kanneen irraa haftee ari'ee bakkichaa dhabamsiisee jira. Gama meeshaatiin qawwee G3 tokko, SKC tokkoo fi qophiilee waraanaa hedduu irraa eeguun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasiseera. Tarkaanfii jajjabeen waraanni bilisummaa Oromoo mooraa bilisiginnaa irratti fudhatu daraan jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof.